akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media. Nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduu. Feesbuukiin ijoollee Oromoo 50 ol dhiifama gaafate. Lammiin Ameerikaa filannoo taajjabuuf gara Itoophiyaa dhufee ture. Finfinnee hoteela Radisson Blue keessatti du'ee argame. Saudi Arabiyaan namni Itoophiyaa kamuu harama seenee salaatuu hin danda'u jette. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay bakka hedduutti finciltoota fi humnoota mootummaa federaalaa jidduutti lolli cimaan jalqabuusaa gabaasaaleen mul'isaniiru. Oduu biyya alaatiin yeroo weerara COVID-19tti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman miliyeenara ta'aniiru jedhame. Babal'ina oduutiin Feesbuukiin ijoollee Oromoo 50 ol dhiifama gaafate. Dhaabbanni Feesbuukii guyyaa lama dura eenyummeessa ilmaan Oromoo 50 ol irratti cufee ture. Ilmaan Oromoo kunneen hedduun kanneen biyya Ameerikaa akka ta'an ibsameera. Namoonni eenyummeessaa jalaa cufame kanneen dogongoraan akka jalaa cufame iyyata dhiyeessanis imaammata dhaabbatichaa waan hin hordofneef jedhanii furmaata waan dhabaniif gariin muraasni dhaabbatichatti damee naannoo isaan jiru qaama dhimmi ilaallutti rakkoo uumame erga himanii booda dhaabbatichi ifatti karaa iimeeliin dogoggora uumameef dhiifama gaafatu maddi keenya nuuf mirkaneessaniiru. Akka maddi keenya himanitti dhaabbanni Feesbuukii kun eenyummeessaalee 50 ol qabamee ture gadi lakkiseera jedhameera. Sana booda namoonni eenyummeessan jalaa qabamee jedhaman kunneenis Profaayilii isaaniitiin deebi'uu isaanii mirkaneessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa sababa haasaa jibbiinsaa Fake News jedhamuun garee adda addaa gurmaa'ee gara dhaabbata Feesbuukitti gabaasa godhaa jira waan ta'eef eenyummeessan namoota hedduu cufamaa jiraachuu kanaanis ji'a tokko yookaan achii oliif adabbiidhaan irratti qabamaa akka jiru irra deddeebiidhaan komiin dhagahamaa tureera. Lammiin Ameerikaa filannoo taajjabuuf gara Itoophiyaa dhufee ture. Finfinnee hoteela Radisson Blue keessatti du'ee argame. Filannoo taajjabuuf lammiin Ameerikaa gara Itoophiyaa dhufee ture. Waxabajjii 2021 hoteela qabatee jiru keessatti lubbuun isaa darbee buluu wiixata waxabajjii 2021 argamuun beekameera. Lammiin Ameerikaa filannoo taajjabuu dhufee maqaan isaa Dr. Marsh Patrick jedhamu yoo ta'u hoteela Radisson Blue jedhamu keessatti lubbuun isaa darbee buleera. Reeffi lammii Ameerikaa waxabajjii 2021 qorannoof hospitaala Phaawulos seenuu poolisiin federaalaa hojii geggeessaa hospitaala Phaawulos kan ta'an Dr. Wandimmaa Ganyitti bilbiluun reeffi isaa akka osoo hin qoratamin hospitaala keessa bulu taasifame kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa reeffi lammii Ameerikaa kanaa qoratamee kan jiru yoo ta'u gabaasa kana qindeessaa jirutti reeffi isaa hospitaala Phaawulos keessatti argama. Akka maddeen adda addaa dhimma du'ee argamu Mr. Marsh argisiisanitti haga ammaa wanti ifatti beekame jiraatu baatus qorannaan isaa hospitaala Phaawulositti akka gaggeeffamee jiru eeranis haala du'a isaa wanti ifatti beekame hin jiru. Kanumaan wal qabatee Ameerikaan lammiisii tokko magaalaa Finfinnee keessatti du'uu mirkaneessuun garuu sababa maatiif jecha odeeffannoo bal'aa kennuu hin dandeenye jedhameera. Dubbi himaan State Department US Ned Price haala yeroo irratti wayita ibsa kennan lammiin Ameerikaa filannoo Itoophiyaa taajjabuuf ture magaalaa Finfinneetti du'uu mirkaneessaniiru. Lammiin Ameerikaa Finfinnee hoteela keessatti du'uu wayita ibsan gadda guddaadhaani. Garuu kabaja icciitii dhuunfaa maatiisaaf jecha yeroo kanatti kanarraa odeeffannoo kennuu hin dandeenyus jedhaniiru. Lammiin Ameerikaa dhaabbata Barter Center jedhamu irratti bakka bu'uun filannoo wiixata darbe taajjabuuf turan John Marsh Finfinnee hoteela Radisson Blue keessatti du'anii argamu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Wiixata ganama naannawa sa'aatii tokkotti hoteela Radisson Blue keessatti lammiin Ameerikaa gurraachi tokko kan boordii filannoo waraqaa eenyummaa taajjabdummaa filannoo kennee jiruuf hoteela keessatti du'ee argameera jedhe qondaalli poolisii kuni. Poolisiin ogeessa teknikaa bakka sanatti argamanii odeeffannoo erga walitti qabaniin booda reeffi isaa gara buufata fayyaatti geeffame jedhaniiru. Qaama isaa irratti madaa yookiin mallattoo sababa du'aa isaa tilmaamuuf nama dandeessu kan argamne yoo ta'u kan irraa ka'uun sababa du'aa isaa harka namaan osoo hin taane uumamaan yookaan ammoo sababa biraan ta'uu tilmaamamee jira. Saudi Arabiyaan namni Itoophiyaa kamuu harama seenee salaatuu hin danda'u jette. Garee ulamaa'ota wayii keessatti eda halkan osoo dhaggeeffadhu ulamaa'onni Makkaan jiran baay'inaan yeroo namni lammii Itoophiyaa ta'e harama seenee irraa guutumatti dhorgamee jiraachuu maddi keenya OFM'if himaniiru. Namni haga fedhe seera guutatillee yeroo balbala haramaa ga'ee lammummaan isaa yoo Itoophiyaa jedhe qabamee harama jedhamee hidhamuu eegalee jira jedhaniiru.
balaa duraan lammiin keenya keessa jiru irratti kan biraanuuf dabalan kan jiru maddi kun ummanni baay'een mana hidhaa keessatti hiraarfama gariin poolisii dheessuun gammoojjii keessa dhokataa jiru jedhaniiru. Inni hafe immoo harama rabbii irraa dhorkame kun immoo haalli jiru hedduu ulfaataadhas jedhaniiru. Gaafa mana namaa qabee alas nama qaba akkuma jedhamu sababa namni tokko yookaan lama badii raawwateef uummatarra rakkinni jireenyaa biyyaa yaa'ee hundarratti gidiraan kun hundi raawwatamaa jiras jedhaniiru. Kana malees guyyaa lamaan dura Saawudii Arabiyaan seera haaraa baafteen lammiilee biyyattii sodaa guddaaf saaxileera. Mootummaan Saawudii Arabiyaa labsii haaraa labse kanaan uummata biyyattii keessatti sodaa uumee jiraatu maddeen ifoomsaniiru. Labsiin kunis kana booda namni waraqaa biyyattii hin qabne dalagsiifatee yookaan gargaare riyaala miliyoona 1 fi adabbii hidhaa waggaa 15 adabama jechuun labsameera. Kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraay bakka hedduutti finciloota fi humnoota mootummaa federaalaa jidduutti lolli cimaan jalqabuusaa gabaasaaleen mul'isan. Gareen fincilee humna ittisa Tigraay magaalaawwan hedduu qabachuu himeera. Namoonni ijaan argan akka himanitti loltoonni kun naannawaa deemanii osoo isaan waan jiru ilaalanii arguu ragaa bahaniiru. Wanti jedhame kun oduu sobaati jechuun humni ittisa federaalaa Itoophiyaa garuu waakkateera. Erga sadaasa darbee mootummaan Itoophiyaa waraana kana akka injifate labsee booda kun lola isa cimaa kan ta'edha jedhameera. Waraana baatii 8 dura jalqabe kanaan namoonni 10,000 lakkaaman ajjeefamanii miliyoonotaan kan lakkaaman ammoo buqqa'aniiru. Lola kana hordofee Tigraay keessatti namoonni miliyoona 5 ta'an gargaarsa nyaataa kan barbaadan yoo ta'an 300,000 fi 50,000 ol kan ta'an ammoo beela hamaa keessa jiru tilmaama United Nation dhiyeenya kana baasetti. Haala nageenya naannichaa keessa jirurraa kan ka'e naannoo Tigraay keessatti garuu filannoon kun hin gaggeeffamne jedhameera. Warri ijaan argan akka himanitti humnoonni finciltootaa kun magaalaa baay'ee istiraateejii taatee fi daangaa Eertiraa irraa kiiloomeetira 45 fagaattu Addagraatiin seenaniiru. Loltoonni magaalaa hedduu gama kaabaa fi kibba magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetiin mul'ataniiru. Dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetinnat Adaanim lolli akka ture mirkaneessuun magaalaan meeshaaleen waraanaa fi loltoonni isaan qabatan jira kan jedhu garuu haalaniiru. Itti dabaluun geggeessitoota garee fincilaa kana qabuudhaaf opereeshiniiwwan geggeeffamanii turan jedheera. Wanti shakkii hin qabne tokko mootummaan lolli xumurameera haa jedhu malee finciltoonni kunneen erga cimaa Itoophiyaa waraanarra jirti jedhu addunyaaf erganiiru. Mootummaan Itoophiyaa loltoota Eertiraa waliin ta'uun sadaasa darbe paartii naannicha bulchaa ture humna bilisa baasaa uummata Tigraay irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluun dhuma ji'a sanaa injifannoo labsatee ture. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad garee TPLF kan caamsaa darbe akka shorora keessatti mootummaa biyyaalessaa farrajame waliin hin dubbadhus jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin yeroo weerara COVID-19tti namoonni miliyoonaan lakkaaman miiliyoonara ta'aniiru. Addunyaarra weerara COVID-19 diinagdee wayita miidhametti bara 2020 keessa namoonni miliyoona 5 ta'aniiru. Harka qalleeyyiin hedduun jiruun itti hammaatuun yoo miidhaman addunyaarra lakkoofsi miiliyoonaroota miliyoona 5.2 dabaluu qorannoon Credit Suisse mul'iseera. Kanaanis addunyaarra miiliyoonaroota 56.1 ta'an jiru jechuudha. Bara 2020tti addunyaarra ga'eessota keessaa parsantiin tokko kan ta'an yeroo jalqabaaf miiliyoonaroota ta'aniiru. Qabeenyi addunyaa rakkina keessatti ni dandamate qofa osoo hin taane inumaayyuu haalaan guddina agarsiise jedha ogeessi kun. Haa ta'u malee bara 2020 keessa garaagarummaan qabeenya ga'eessitoota jidduu jiru haalaan dabaleera. Kanneen galii giddu galeessaa qabanitti gadi bu'uun yoo ilaalle qabeenyi bakka jirurraa hin sochoone. Inumaayyuu gara caalu gara duuba deebi'eera jedha Antaaniin. Akka gabaasa kanaatti qabeenyi addunyaa parsantii 7.4 guddateera. Warri gabaasicha qindeessan akka jedhanitti daballiin kun badhaadhina biyyoota keessattuu kanneen akka Chaayinaa fa'aa dabalaa dhufu akkasumas biyyoota guddataa jiran keessatti lakkoofsa namoota galii giddu galeessaa qabanii dabaluu agarsiisa jedhaniiru. Itti dabaluunis hangi dhala baankiiwwan jiddu galeessaa hir'ate tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa harka caalu bu'aa buuseera jedhaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.